Ayyee ashamaa yooyyaa harka fuunee daawwattoota keenya hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha kunoo har'ammoo koomedii ajaa'iba jechuudha. Mudannoo takkuma hin jirre takkuma dhageessanii kan hin beekne tokkotu na mudatee jechuudha. Osoo gara mudannoo kanaatti hin ceeni warreen yeroo jalqabaadhaaf gara chaanaalii keenya dhuftan baga nagaan dhuftan isiniin jecha asumarra subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kolfuun garuu dhorkaadha jechuudha. Asumarraan gara mudannoo kanaatti isin ceesisaa hanga dhumaatti na daawwadhaa. Inna mudannoon kunis maal ture? Biyya Chaayinaa keessatti mucaa dubaraa yookaan shamarree tokko wajjin kilaasii keessatti wal barree achiin booda silkii wal jijjiirree chaatii goonee haasofnee osoo haasofnuu bor si mijataa buna ishee jennaan jedheen achiin booda rakkoo qabu ishiinaan jette tolee jette. Ishee gaafan deemu hiriyoota ishee wajjin an kophaa dhuftin see hiriyoota ishee wajjin dhufte isheen hiriyoota ishee nama shaniin ta'u nama shanii wajjin dhufte achiin booda isheen waliin haasaa turre isheen silaa afeeruu barbaade sana ishee kam akka taatee wallaalee natti bitaachee akka kanattiin bitaanatti galee jechuudha. Akkamitti wallaaltee akkamitti sitti bitaachaa warri jettaniif akkuma beekamu chaayinonni bifa tokkodha. Hojjaan isaanii, bifi isaanii, rifeensi mataa isaanii akkasittiidhaan ishee kam akka taatee wallaalee jechuudha. Kun mudannoo ajaa'ibaa gooti. Inna akkasitti tole abdiin qaba. Akkasitti hin bakkaati nyaata birrii kootti namni akka kanatti naani nyaata affeeree shee buna minaamni kana jedhee achiin booddee dhiisii gullaafu manatti galee jechuudha. Chiikii ishee kan gootiillee osoo addaan hin baafatanii jechuudha. Akka natti naananii kasaaree jechuudha. Innaas immoo kisaaraa kana view kan sheerii gochuudhaan akka naa deebistan isiniin jedha. Galatooma waan nu daawwattaniif viidiyoo kan biraan hanga walitti deemnutti nagaadhaan viidiyoo kan biraa argachuudhaaf asumaan subscribe godhaatii mallattoo notification ishee cina jirtu sana tuqaatii nu hordofaa isiniin jenna. Gidduu gidduutti immoo waan kolfaa keessa isinii bubuusaa deema. Galatoomaa isiniin jedha.